Ayyaga saayinsii waliigalaa boqonnaan torba kan kutaa 8ffaadhaa jechuudha. Qabxiiwwan irratti viidiyoo dabartee keessatti irra dhaabbadarraa isinii kaasee kan ittiin isiniif ta'a inshaallah. Daandii elektiriikii salphaa waan jedhu waa'ee daandii elektiriikiidhaa ilaalchisee daandii elektiriikii salphaa akkamitti yaa'an elektiriikiidhaa gaggeeffama kuufamni elektiriikiidhaa maalirraa kuufama sanirraa shuboodhaan jechuudha iswiichiidhaa wajjin wal qabsiisuudhaan deemee elektirikisiitiin suni balbiidhaan akkamitti akka balaqqeessuu akka danda'u daandii yaa'aa elektiriikiitiin kan as keessatti ilaallu ta'a. Elektiriikiin naannoo keenyatti faayidaalee hedduu nuuf kennuunsaa beekamaadha. Fakkeenyaaf ifa nuuf kennuudhaan televezyiiniin akka hojjetu gochuudhaaf akkasuma bilbilli keenya akka chaarja'u gochuuf faayidaan isaa hedduudha. Bilbilli keenya illee akka chaarja'uu fi kan kana fakkaatan faayidaa elektiriikiidhaan nuti argannu jechuudha. Nuti argannudha. Kana keessatti kaarantiin elektiriikiidhaa fakkeenyaaf kaarantiin elektiriikiidhaa tokko waa'ee kaarantii elektirikii qabxii tokkorraa gara qabxii birootti yaa'uuf daandii cufaa ta'e haguugamaa ta'e barbaada. Daandiin elektirikii salphaan ruqoota sadii irraa kan tolfamedha. Innis madda caalmaa kuufamaa balbii madda caalmaa kuufama bakka kuufamni annisaadha kuufamni elektiriikiidhaa irraa maddu jechuudha fi balbii akkasuma bantuu iswiichiiti. Bantuu fi cuftuu iswiichii yommuu ta'u ruqooleen kunniin dabarsoo elektiriikiidhaaf wal qabsiifamu jechuudha. Elektirikii dabarsuudhaaf wantoonni kun wal qunnamsiifamu gaafa san qoxaariidhaa wajjin yoonii fi wal qabsiistu yookaan daayirektii bakka qoxaariidhaa yoonii fi kan dhagaa baatirii kan fayyadamnu ta'e kuufama madda elektirikii sanirraa balbiin ni ifaa jechuudha. Ruqooleen daandii elektirikii fi iddoo bu'eewwan isaanii akka armaan gadiitti ibsameetu jira jedha. Ruqoolee isaanii olaallu bantuu cuftuu yookiin iswiichii ta'e jechuudha. Mallattoon isii kana fakkaata. Seelii yookaan shuboonis kunoo kana fakkaata. Baatirii bakka baatiriin jidduu galuu pilaas or negatiif waan jedhamu. Gadii kanatti immoo balbii yookiin aampuuliin isaan kana afraniin jechuudha walitti hidhamuudhaan walitti wal qunnamsiifamuudhaan elektirikisiitiin irraa madda jechuudha. Daandiin elektirikii salphaan daandii elektirikii kan madda caalmaa kuufamaa tokko dabarsoo elektirikii fi balbii tokko fi iswiichii tokko qabudha. Daandiin elektirikii salphaan akkuma kun agarru wantoonni inni qabu jechuudha. Tokko maal qaba? Madda caalmaa kuufamaa ni qaba. Dabarsoo elektirikii shuboo ni qaba. Balbii ni qaba. Iswiichii ni qaba jechuudha. Wantoonni kun walitti dhufanii ifni akka nuuf balaqqeeffamu godhama jechuudha. Kuni daandii elektirikii salphaa jedhama jechuudha. Viidiyoo wanta chaartii kanarraas hubachuu ni dandeenya. Shuboon elektirikii ni jira. Dhagaan baatirii ni jira. Iswiichii yookiin bantuu fi cuftuunis ni jirti. Asitti balbii ni qabna. Kun bifa kanaan daandiin elektirikii salphaa ta'e ifa akkan kan godhama jechuudha. Kabiraa maddoota caalmaa kuufamaati. Maddoonni caalmaa kuufama elektirikiitiif gargaaran jechuudha. Caalmaan kuufamaa qabxiilee chaarja'an jechuudha. Qabxiilee chaarja'an lama jidduutti chaarjootni akka yaa'an kan taasifamudha jedha. Maddoota caalmaa kuufamaati jechuun caalmaan kuufamaa qabxiilee chaarja'an wantoota chaarja'an jechuudha. Lama jidduutti chaarjootni suni akka inni yaa'u kan taasifamu jechuudha. Fakkeenyaaf yaa'insi chaarjootaa kunis kaarantii elektirikii jedhama. Yaa'insi chaarjootaa kan waa chaarjeessu sun maal jedhama? Kaarantii elektirikii jennaan. Maddoonni caalmaa kuufamaa beekamoo keessaa tokko seelii yookiin shuboo elektirikiiti. Seelii soolaarii fa'aa jenereetara fa'aa kunniin madda caalmaa kuufamaati jechuudha. Elektirikii kan of keessatti kuufatan jechuudha. Shuboo elektirikii, soolaarii, jenereetaroota jechuudha. Kaarantiin elektirikii dabarsoo keessa yaa'uu kan danda'u yoo fiixeen isaa lamaan gidduu caalmaan kuufama jiraate qofaadha.
caalmaan kuufamaa hin jiru yoo ta'e fiixee isaanii lamaan jidduu jechuudha karantiin elektirikii tokko dabarsoo keessa jechuudha karantiin elektirikiidha if inni jechuudha dabarsoo keessa kan inni yaa'uu danda'u yoo fiixeen isaa lamaan jidduu caalmaan kuufamaa jiraate yookaan elektirikii yoo jiraate jechuudha yookaan jenereetarri yoo jiraate yaa'uu danda'a jechuudha maddoota caalmaa kuufamaa kan ta'an kan akka seelii elektirikii seelii footoelektirikii jenereetara irraa madduu danda'a innis caalmaan kuufamaa gara biraatiin ammoo volteejii jedhamuudhaan ni beekama voltage V plus and voltage isa ida'uu fi V plus and V minus dhaan jechuun wal qunnamsiisuudhaan bifa kanaan kan hojjetu ta'a kuni caalmaa yookiin maddoota caalmaa kuufamaa jennan inni biraa waa'ee seelota elektirikiiti waa'ee seelota elektirikii maddoota volteejii beekamoo ta'an keessatti baay'inaan kan argamu seelii elektirikiiti jedha maddoota volteejii beekamoo kuufama elektirikii beekamoo ta'an keessatti baay'inaan kan beekamu seelii elektirikiiti jedha seeliiwwan elektirikii anniisaa keemikaalaa gara anniisaa elektirikiitti warra jijjiirudha anniisaa keemikaalaa gara anniisaa elektirikisiitiitti maddisiifama elektirikisiitiitti kan jijjiira yommuu ta'u seeliiwwan elektirikii gosa lamaatu jira jaanis eega jijjiirame booda anniisaan keemikaalaa kun gara anniisaa elektirikiitti yeroo jijjiiramu seeliiwwan elektirikii kennan kunis gosa lama jira seelii jalqabaatii fi seelii lammaffaa jedhama seelii jalqabaa seelii lammaffaa seelonni elektirikii jalqabaa kuni yookiin tokkoffaa kuni maal jedhama seelota sababa jijjiiramoota keemikaalaa isaan keessatti adeemsifamuun kaarentiin elektirikii maddisiisanidha isaan kun seelota elektirikii jalqabaa jechuun seelota sababa jijjiiramootni keemikaalaa isaan keessatti adeemsifamuun kaarentiin elektirikii kan maddisiifamu yeroo tokkoof qofa guutamutti erga itti guutamutti jechuun yeroo tokkoof qofa guutumatti erga itti fayyadamneen booda lammaffaa itti fayyadamuu hin dandeenyu fakkeenya dhagaa baatirii fudhanne dhagaa baatirii haaree binnee shuboodhaa wajjin wal qunnamsiifnee jechuudha volteejii isaa jechuun wal qunnamsiifnee iswiichiitti goonee balbii irratti hojjennee yoo kan qabsiifnu ta'e nuuf ifuu danda'a dhagaa baatirii jechuudha ni ifa ergasii ammoo gaafa ibsannee itti fayyadamnee dhumee lammaffaa itti fayyadamuu hin dandeenyu kuni maal jedhama seelota elektirikii jalqabaa jedhama maaliif yeroo sana walnyaatinsi keemikaalaa keessoo isaatti gaggeeffamuudhaan kaarantii elektirikii ni kenna gaafa walnyaatinsi keemikaalaa kun gaggeeffamee dhumate dhaabbate ifaan hin jiru jechuudha kan akka fakkeenya dhagaa baatirii kennuun kana jechuudha inni biraa seelota elektirikii lammaffaadha seelii irra deddeebi'amee chaarjeessuun si'a baay'eef itti fayyadamuu dandeenya seelii irra deddeebine yeroo hedduu irra deddeebine ni chaarjeessinaa yeroo baay'eef jechuudha irra deddeebineef chaarjeessinee kan itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha fakkeenyaaf baatirii konkolaataa baatiriin konkolaataa yoo kan dhumu ta'e deebinee ni chaarjeessinaa ni guuttataa jechuudha akkasuma dhagaa yookiin baatirii moobaayilii dhagaa baatirii moobaayilaa yoo fudhanne ni chaarjeessinaa ni dhumaa itti fayyadamnaa ni chaarjeessinaa akka kanatti jechuudha okay volteejiin isaa akka kanatti fufaa seelota elektirikii lammaffaa jedhama jechuudha inni biraa waa'ee dabarsoowwanii fi ittisoowwan elektirikiiti wantoota elektirikii dabarsanii fi wantoota ittisoo ta'an jechuudha maateriyaalootni hundi haala kaarantii elektirikii dabarsanii fi hin dabarsine irratti hundaa'uun bakka lamatti qoodamu jedha maateriyaaloota yookiin wantoonni hundummaanuu haala kaarantii elektirikii dabarsanii fi hin dabarsine irratti hundaa'uun bakka lamatti qoodamu jedha isaanis maaliif maali dabarsoowwanii fi ittisoowwan elektirikii jedhamu dabarsoo elektirikii ittisoo elektirikii kan jedhaman jechuudha fakkeenyi dabarsoowwan elektirikii yoo fudhanne meeshaan atomoota elektiroonota walabaa baay'ee qabaniin tolfaman dabarsoowwan elektirikii jedhaman meeshaan atomoota elektiroonii jechuudha walabaa baay'ee qabaniin tolfaman dabarsoo jedhaman dabarsoon meeshaa kaarantii elektirikii of keessaa qabanidha kaarantii elektirikii of keessaa qabu isaan jechuudha uumamumaan kaarantii elektirikii of keessaa qabu isaan sun gaafa
shiboo elektiriikiitii wajjin wal qunname gaafa ifaadhaa wajjin wal qunnaman ni dabarsan jechuudha. Yookiin volteejii waan jennu kana wajjin madda caalmaa kuufama of keessaa kaarantii of keessatti kuufatee kan taa'u wajjin yoo kan wal qunnamu ta'e ni dabarsu jechuudha. Akkasuma sibiilota akka aayiraniitii kan akka koopparii, almuuniyam, nikeelii fi kanneen kana fakkaatan sibiilonni kunniin sibiilota dabarsoo elektiriikiitii jechuudha. Kanneen chaarjoota yookiin elektiroonota walabaa irraa hojjetaman jechuudha. Ittisoowwan elektiriikii kan jennuun ammoo meeshaalee amala faallaa dabarsoowwanii qaban yommuu ta'u, meeshaalee elektiroonota walabaa hin qabne yookiin muraasa ta'an qofa qabanidha. Muraasa kaarantiin ittisoo keessaa akka hin sochooneef ni daangeffama jedha. Kaarantiin ittisoo keessa akka hin sochooneef ni daangeffama. Fakkeenya akka mukaa, pilaastikii, fuullee fi kanneen kana fakkaatan fakkeenyota ittisoowwan elektiriikii jedhama jechuudha. Fakkeenya ittisoo elektiriikii jedhamu jechuudha. Inni biraa waa'ee maagneetizimiiti. Maagneetizimii waan jennuuni. Maagneetizimiin damee fiiziksii ta'ee waa'ee maagneetii fi amaloota isaa kan qoratudha. Maagneetizimii jechuun kan jennuun kun jechuudha. Damee fiiziksiiti wanni inni qoratu waa'ee maagneetii fi amaloota maagneetiin qabu. Wantoota harkisuu irratti jechuudha. Bantiiwwan North and South waan jedhamu kaabaaf kibba kan jedhamu qabaachuudha hojii wal qabsiisee. Amaloota maagneetizimii damee fiiziksii keessaa isa tokkodha gaa'ii waa'ee maagneetiiti kan inni qoratu. Maagneetii jechuun maali? Maagneetiin cittuu sibiilaa ta'ee wantoota akka aayiranii, maagneetiin ifiifuu cittuu sibiilaati. Wantoota akka aayiranii, makaa aayiranii, nikeelii fi kanneen kana fakkaatan kan ofitti harkisuudha jechuudha. Wantoota maagneetoo ta'an kan ofitti harkisuudha jechuudha. Maagneetii yeroo jalqabaaf biyya Turkii magaalaa Maagneeziyaa jedhamtutti argame jedha. Wanni maagneetii jedhameef wanni waa sibiilota harkisu kun jechuudha. Yeroo jalqabaatiif biyya Turkii magaalaa Maagneeziyaa jedhamtutti argame jechuudha. Maagneetiin uumamaan kan jiranii fi ilma namaatiin kan tolfamanidha. Uumamaan jira. Maagneetiin uumamaan kan jiranii fi akkasuma kan uumamaan argamanii fi akkasuma ilma namaatiin kan hojjetaman ni jiru. Fakkeenya biyyee maagneetoo sibiilota taatee jira. Biyyeedha yoo si ilaaltu garuu maagneetii yoo keessa biyyeen sun sibiilota waan taateef deebitee maagneetiidhaan harkifamuu dandeessi jechuudha. Wantoota akkasiirraa kan hojjetamte jechuudha. Dhagaan liidii maagneetii kan uumamaan argame yommuu ta'u dhagaan liidiidha. Dhagaan liidii jechuun fakkeenyaaf PBdha. Liidiin jechuudha. Dhagaan liidii maagneetii kan uumamaan argame yommuu ta'u, maagneetonni namtolcheen immoo namaan kan tolfaman ta'ee aayiranii yookiin makaa aayiranii irraa tolfame jechuudha. Aayiranii fi makaa aayiranii irraa kan tolfamanidha isaanii. Maagneetiin namtolcheen boca adda addaatiin oomishama jedha. Maagneetiin namtolcheen boca adda addaatiin oomishama. Isaanis maagneetii boca siliindaraa kan boca siliindarii qabu jechuudha. Fakkeenya boca siliindarii kan qabu ni jira. Maagneetii boca siliindarii jechuudha. Boca prizim jennuun jechuudha. Maagneetiin boca prizimii qabus ni jira. Boca kottee fardaa kan qabus ni jira. Kanneen kana fakkaatan maagneetii namtolchee jennuuni jechuudha. Maagneetota namtolchee kan jennuuni. Fakkeenya kun asittis nu kaameetu jira. Maagneetii roga afree, maagneetii dugunqulaawaa, akkasuma maagneetii diskii kan jedhamus ni jira. Diskii hono isa kana jechuudha. Maagneetii qubeellaa kan jedhamus akkana honis ni jira. Gosoota maagneetiiti gaa'ii. Fakkeenya maagneetiin akkanaa kun ni jira. Maagneetii roga afree jedhama. Maagneetii dugunqulaawaa jedhama kunis kan keessatti akka duumessaa'uudha, akka addaattuudha ta'u jechuudha. Maagneetii diskii kan innus kana maagneetii qubeellaa jedhama. Inni kunis akka waan qubeellaa akka waan harka kaawwatamu jechuudha. Maagneetii qubeellaa inneen maagneetii siliindarii kan jedhamus kun ni jira. Ulee maagneetii kan jedhamus ni jira. Akkasuma maagneetii kottee kan innus kun ni jira jechuudha. Maagneetii kottee kunniin gosoota maagneetoo namtolcheedha jechuudha.
wantoota maagneetoo fi miti maagneetoo ta'an wantoota maagneetiidhaan harkifamuu fi kanneen hin harkifamne jechuudha. Wantoonni hundi maagneetiin harkifamuu hin danda'an. Yes. Wantootni humni maagneetii irratti dalagaa'uu fi dalagaa'uu dhabuu isaa irratti hundaa'uudhaan iddoo lamatti ni qoodamu. Wantoota maagneetoo fi wantoota miti maagneetoo jedhaman. Kanneen humni maagneetiidhaa irratti dalagaa'ee gara maagneetiitti harkifamuu danda'an wantoota maagneetoo yoo kan jedhaman ta'e, wanta humni maagneetii irratti dalagaa'uu hin dandeenye kan harkifamuu hin dandeenye ammoo miti maagneetoo jennaan jechuudha. Wantoota maagneetoo ta'an keessaa fakkeenyaaf wantoonni humna maagneetiin harkifaman wantoota maagneetoo jedhamu. Fakkeenyaaf ayiranii, mismaara jechuudha. Ayiranii shiboo elektiriikii, shiboo akka feerroodha jechuudha. Mismaara yoo fudhanne, lilmee yoo fudhanne, nikeelii, koobaltii fi kanneen kana fakkaatan sibiilota maagneetoo jedhaman. Sibiilota maagneetoo. Asitti nikeel yoo jennu iddubeen koobaltiidha, COdha. Nikeeliin ammoo Ni'dha. Inni nikeelii jennaani. Kunniin jechuun sibiilotni kunniin sibiilota uumama maagneetoo ta'anidha jechuudha. Kanneen biroo wantoota miti maagneetoo ta'an, wantoonni miti maagneetoon wantoota humna maagneetiin harkifamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenya muka yoo fudhanne mukni maagneetiidhaan hin harkifamu. Pilaastikoonni adda addaa maagneetiin hin harkifamu. Dungoon maagneetiin hin harkifamu yookiin shaamaa jechuudha. Sibiilli koopariitis maagneetiidhaan hin harkifamu. Alumiiniyeemiin hin harkifamu. Warqiinis dhagaanis fuulleenis wantoota miti maagneetoo ta'anidha jechuudha. Kanneen maagneetoodhaan harkifamuu hin dandeenye jennaan. Okay. Inni biraa maagneetii gonnonee fi maagneetii sinsinnee kan jedhaman gosoota maagneetii birootu jira. Maagneetii gonnonee fi maagneetii sinsinnee kan jedhan kana yoo ilaallu, maagneetiin amalli maagneetummaa isaa osoo hin badin yeroo dheeraaf turuu danda'an maagneetii gonnonee jedhama jechuudha. Yeroo dheeraaf amalli maagneetummaa isaa hin badu yeroo dheeraaf turuu danda'a. Maagneetiin akkasii suni maagneetii gonnonee jennaan jechuudha. Fakkeenya maagneetii mana yaalitti tajaajilan, maagneetii ispiikarii reediyoo keessatti fayyadamuu fi kanneen kana fakkaatan maagneetiin mana yaaliitii fi maagneetiin ispiikara reediyoo garaagaraa keessatti argamu maagneetii maali jennaani? Gonnonee jennaan jechuudha. Akkasuma maagneetiin amalli maagneetummaa isaa yeroo gabaabaaf qofa turuu maagneetii sinsinnee jedhamu. Fakkeenyi isaanii mismaara maagneetiidhaan rigame. Fakkeenyaaf mismaara maagneetiin rigame yeroo gabaabaaf amala maagneetii akka qabu horatu taasisuu ni danda'ama. Maagneetiidhaan yoo niif kan rigamu ta'e deebi'ee misbaarri sun jechuudha. Maagneetiidhaan yoo maagneetii mismaara maagneetii rigame. Maagneetii tokko yoo niif misbaara riinee eegasii maagneetummaa isaa kan dhabu ni jira jechuudha. Kunniin maagneetii sinsinnee jedhama jechuudha. Kabiraa amaloota maagneetiiti. Amaloonni maagneetii beekamoon akka armaan gaditti tarreeffamee jira. Tokko maagneetiin bantoowwan lama qaba jedha. Likkidha. Bantoowwan faallaa ta'an lama qaba. Bantoo kaabaatii fi bantoo kibbaa kan jedhamu qaba jechuudha. Humni maagneetii naannoo bantoowwanitti ni cima. Naannoo bantoowwanii kanatti egaa humni maagneetiidhaan ni cima. Bantoowwan maagneetii addaan baasuu hin danda'amu. Bantoowwan maagneetii kana egaa adda baasuun xiqqoo hin danda'amu. Kana jechuun maagneetiin bantoo tokko qofa qabu hin jiru jechuudha. Maagneetiin bantoo tokko qofa qabu hin jiru. Bantoo kaabaa fi bantoo kibbaa kan jedhamu waan qabuuf jechuudha. Kuni amala maagneetii keessaa isa tokkodha. Bantoowwan maagneetii wal fakkaatan lama yoo walitti dhiheessan wal dhiibu. Kana jechuun bantoon isaa wal fakkaataa jechuudha. Bantoo wal fakkaatu yoo walitti garagalchine wal dhiiba. Bantoowwan maagneetii lama kan wal hin fakkaanne immoo wal harkisa. Inni kun seera maagneetizimii jedhama jechuudha. Seerri maagneetizimii keessaa tokko bantoon maagneetii wal fakkaatu wal dhiibuudhaa fi kan wal hin fakkaanne immoo wal harkisuun maal jedhama yoo jettee seera maagneetizimii jedhama jechuudha. Maagneetiin kamiyyuu walaba ta'ee qilleensa keessatti rorra'ee fiixeewwan isaa gama kallattii kaabaa fi kibbaatti of sirreessee dhaabbata jedha. Yoonii fi rarraastee keessee maagneetiin kamiyyuu
walaba ta'ee jechuudha qilleensa keessatti rarra'ee fiixeewwan isaa gama kallattii kaabaa fi kibbaatti of sirreessee dhaabbataa jechuudha. Kanaan taa'aa jechuudha. Kanaaf kuni kana. Kabiraa maappii sararaawwan humna maagneetiidhaa wajjin wal qabatan. Maappiin sararaawwan maagneetiidhaa wajjin wal qabatan kan keessatti humni maagneetii humna hin tuqne keessaa isa tokkodha. Humni maagneetii humna hin tuqne keessaa isa tokko yommuu ta'u, maagneetiin tokko wantoota maagneetoo ta'an osoo hin tuqin itti dhiyeessuun qofa ofitti harkisuu danda'a. Kun egaa humna isaa ta'uu agarsiisa. Osoo hin tuqiniin daayirektii osoo hin tuqiniin maal godha ofitti harkisuu danda'a humna maagneetiiti kuni. Bakki naannawa maagneetii humni maagneetummaa dhaqqabuu danda'u kun ammoo dirree maagneetii jedhama. Bakka osoo hin tuqin jechuudha harkisni yookiin humni maagneetii ofitti harkisuudha dhaqqabu sun maal jedhama? Dirree maagneetii jedhama. Sararootni yaadaa kan humna maagneetii tokko agarsiisu sararoowwan humna maagneetii jedhamanidha. Sararoota yaadaa jechuudha tilmaamanii asuma akkuma nuti arginu kunoo kanatti kan wal hin fakkaanne fi kan wal fakkaatu gisee akkana wal finnu wal dhiibuu isaa agarsiisa. Kan wal hin fakkaanne ammoo humni jidduu kana jiru humna wal dhiibuuti, humna wal harkisuutu jira. Sararoota yaadaa jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Maagneetiin kallattii kaabaa fi kibbaa kan wal dhiibu tahee kaabaa fi kibbaa kan wal harkisu tahee kan kaabaa fi kaabaa kan wal dhiibu ta'uunsaa waa'ee seera maagneetummaa kan isa agarsiisudha jechuudha. Kabiraa kun egaa wal dhiibuu fi wal harkisuu isaati kan nuti asirratti ilaaluu dandeenyu. Inni biraa amaloota sararaawwan humna maagneetii kan jedhu kana. Sararaawwan humna maagneetiin alatti immoo bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti yoo adeemu maagneetii keessatti immoo bantoo kibbaa irraa gara bantoo kaabaatti osoo wal hin qaxxaamurin diriirfamu jedha. Sararaawwan humna maagneetiin alatti immoo yeroo maagneetiidhaan alatti jechuudha bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti deema jechuudha. Bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti deema. Amma fakkeenya asitti nuu kaayatoo jira. Bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti garan akkanatti deemu jira. Bakka kanatti agarsiisutti jira. Isa kanarratti jechuudha. Bantoo kaabaa irraa amma noorzii irraa deemu jira. Garuu saawuzii itti deemu jira. Bantoo kaabaa irraa gara kaan deemu jira jechuudha. Asitti asirraa ka'eeti garam deemu jira? Garan itti kan deemu jira. Bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti deemaa jechuudha. Gaafa humni maagneetii jidduu isaatti dhufu ammoo gaafa humni isaa dhufu faallaa kanaati jechuudha. Faallaa amma wanta arginee kanaati. Sararaawwan humna maagneetii gonkumaa wal hin qaxxaamuran jedha. Sararri humna maagneetiidha gonkumaa wal hin qaxxaamuran daandii isaanii qabatanii deeman jechuudha. Sararaawwan humna maagneetii naannoo bantaawwanitti ni heddummaata waan wal harkisuun cimuuf jecha waan ta'eef humna maagneetii cimaan bakka sanni jira jechuudha. Kunis humni maagneetii baay'ina sararaawwan humna maagneetii irratti kan hundaa'u agarsiisa jechuudha. Humni maagneetii baay'ina sararaawwan irratti kan hundaa'u ta'uu agarsiisa jechuudha. Maaliif bantoowwan adda addaa san gisee wal bira keenyu humni wal harkisuu maagneetii kana lameen jidduu jiru baay'ee cimaadha jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Baay'inni sararaawwan humna kana lameen jidduu jiru kan baay'atu ta'uusaa kan agarsiisudha. Kabiraa waa'ee faayidaa maagneetiidhaa yoo ilaalle maagneetonni faayidaalee hedduu ilmaan namaatiif kennaa jira. Faayidaawwan maagneetiin kennan keessaa muraasni fakkeenya tokko warshaalee keessatti wantoota maagneetoo fi miti maagneetoo adda baasuuf. Wantoota maagneetoo fi miti maagneetoo ta'an warshaa keessa jechuudha yeroo warshaa waa oomishu adda baasuudhaaf maagneetootti ni fayyadamana. Maagneetonni kooppaasota hojjechuudhaaf illee ni gargaara. Maagneetiin koompaasii waan jedhamu jira. Koompaasota hojjechuufis ni gargaara. Koompaasiin meeshaalee
barnoota herregaa ittiin hojjechuudhaaf nu gargaaran fa'aadha. Meeshaalee elektirooniksii garaagaraa kan akka mootoroota, raadiyoo, televezyiinii, koompiyuutara, moobaayilaa fi kanneen kana fakkaatan hojjechuufis maagneetonni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Magneetii baay'een barbaachisaadha jechuudha. Meeshaawwan elektirooniksii jedhaman kan hunda hojjechuudhaaf magneetiin isa keessa jiraachuun dirqama jechuudha. Kanaaf kan hunda ittiin hojjenna. Kun hundi maal jedhama? Faayidaa magneetiiti jechuudha. Meeshaalee magneetiitti fayyadamuudhaan hojjetaman jechuudha. Televezyiiniin akkasii, taabileetiin akkasii, sa'aatiin akkasii, sagalee guddiftuun akkasii, aarfooniin gurraa akkasii, every bakka qorsituun riivireejjireetaraa hundinuu akkana jechuudha. Kanaaf kuni kana fakkaata mureetiin jira boqonnaa 7. Haa ta'u garuu deebisaawwan gilgaalota boqonnaa kana keessa jiranii yaalii fi gilgaala boqonnaa kan xumuraa kanas gilgaala boqonnaadhaa kan xumuraa jechuudha. Kanneenis isiniif hojjedheetan viidiyoo kophaa irratti isinii dhiyeessa. Hagasitti gaa nagaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته.